Akkam jirtu nagaan koo nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii dandeessuuf jirtu bakka jiraattanii karaa hundumaa jiraachuun gaariidha. Egaa guyyaa tokko irratti guyyaa nuuf dabalee akka jiraannu nu taasise immoo waaqayyo galataa argatu. Egaa hundumti keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftaniitiin hin jecha jalqaba irratti warri maatii hin taane maatii ta'a, warri maatii taatan immoo like share gochaa yaada keessan nuuf qooda jechuun jaalladha. ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንኳን በደህና ወደ ደንዴሱ ቤት መጣችሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ሆናችሁ የነበረ ደግሞ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ከፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እጋ ኦቦሎታ ኮ ጃለተሙ jireenya keenya keessatti jaalatamuun fi bakka guddaa qabaachuun yoo maal goone akkamittidha. Egaa samuuna kana waan ta'aa jiru waaqayyo lubbuusaa hamaaru gaazexeessaa jaalatamaa kabajamaa nama hundumaa bakka tokkotti ilaalee isa bo'uu faana kan bo'u isa kolfuu faana kan kolfu gadda nama hundumaa walqixatti kan hirmaatu keessumattuu immoo namoota hir'ina maatii qabaniif ani abbaasiin ta'a. በተለይ ደግሞ የቤተሰብ ጥረት ወይ ከቤተሰብ ጋር የሆነ ነገር ያሉ ሰዎችን ሲያጋጥሙ እኔ አባት ሆንሻለሁ እኔ አባት ሆነሃለሁ ያለ እንባውን የሚረጭ ተወዳጁ ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ እንግዲህ ሰሞኑን ነፍሱን እግዚአብሔር በገነት ያኑረው ልቡሳ ዋቀዮ ሞቱን ማሳድ አልችሱ እጋ አኩማ አርግተን ጥናፍ ጉዳን ቦአጅራ ምንኛ ጸጋ ነው። በተለይ በህፃናት መወደድ ዳኢማን ጃለተሙን ከና ጫሉዳ አርግታኒ ቶተ ጆሌን ባየኒ የጉን ዱኩብሰቴ ጅሩትሌ ባየ ቶኮ አከ ኢኒ ፈዩ ጥናፍ ጉዳቱ ኤጋ ቱሬ ፈየ ገረ ሆጂ ሳትሌ ዴቢኤ ተበሳ ሂንቁፈምኔ ሰና አከኒ ዳሎ ተብራንገው ነሞ ባየቱ ኤጋ ቱሬ ገሩ ሂንታኔ ጀቹዳ haa ta'uyyuu malee egaa wanti hin oolamne isadha. Kan sodaatanis du'aa kan hin oolleessisumadha jedhama mitiire. Dhugaa namni kun garraamii ta'uunsaa garaansaa qulqulluu ta'uusaa namoonni baay'een yeroo baay'ee namoonni keessumattuu immoo namoonni boo'ichaan yaada isaanii ibsatan jechuudha. Namoota garaan isaanii qulqulluu ta'edha. Yeroo baay'ee gaddas gammachuu isaanis namoonni imimmaaniin ibsatan garaa isaanii keessatti yaada hamaa kan hin qabne yeroo hunda yaada qajeelaa warra qabanidha jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma argitan xinnaaf guddaatu isa jaallata. Batalaa ijoolleen baay'ee tokko isaa fi keessumattuu ijoolleewwan lakkuun sun jechuudha. Maal akkaataan isaa nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf taanaan ijoolleen kun akkuma asirratti argaa jirtanii baay'ee tokko garaana nyaatan jechuudha. Achumatti immoo isheen tokko jabeessuudhaaf immoo yaaltii laphee koo keessatti oda libbattaa miccuu bakka baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Hamma kana qixxee warri arguu hin dandeenye agartuu isa mul'atuun arguu hin dandeenyellee mul'ana isa keessa isaanii agartuu isa keessa isaaniitiin gaarummaa nama kanaa hubatanii akkaataa kanatti ibsachuun dhugaa dubbachuudhaa fi namni kun dhugaadhumatti hamma jedhamuun olitti gara laafessadha. Garraamiidha jechuudha dhugaa. Ani engaddas fi sagalee wayii asirratti gadhiiseen ture. Baay'ee tokko akka waan abbaa koo dhugaa dubbachuuf taanaan abbaa koo natti fakkaata jechuudha. Abbaatii nama mislay ማለት ነው ለመናገር miira guyyaa abbaan koo boqote naan jedhan sanatu natti dhaga'ame jechuudha. Engaddallee dhugaa dubbachuuf taanaani namoota baay'ee yeroo boo'ee yeroo isaan boo'anitti faana boo'an boo'uudha ture Asfaw Mashashaa. Egaa waaqayyo lubbuusaa hamaaru. Egaa kana argachuudhaaf nutoo maal hojjetaa jirra laata? Hojiin keenya lafarratti hojjennu kun samiirrattis akka nuuf kaffalamuuf maal hojjetaa jirra? Maal gochaa jirra? Sochiin keenya maal fakkaata? Yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf taanaani wanti gaarii lafa kanarratti hojjennu waan darbee yookaan immoo waan bu'aa qabu nutti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee namoonni wanta gaarii hojjetanii yookaan immoo yaadni isaanii qajeelaa ta'e waan gaarii hojjetan akkuma beekamu miidhamoodha isaan jechuudha. Jechuun karaa adda addaa miidhamni isaanirra ga'a. Kun akkuma argitanillee umuriidhaanillee warri waan gaarii hojjetan lafa kanarra hin turan jechuudha.
haa ta'uyyuu malee egaa waan gaarii hojjechuun immoo iddootti darbee nu gargaaru jira fuula waaqayyo durattis hojiuma lafa kanarratti hojjenne qajeelummaa lafa kanarratti hojjennetu darbee nu jiraachisa jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana akkuma arginu kallattii adda addaatiin biyya keenya keessatti biyyuma kamirrattu addunyaa kanarratti baratti dhaloonni asiif achiin wanta garaagaraatiin jechuudha. Gargar ol qoodee socho'aa jiruttidha jechuudha. Kanaaf egaa duuti gara laafummaan qajeelummaan ija tokkoon nama ilaaluun waan gaarii hojjechuun namoota rakkataniif qaqqabuun namoota beela'an beela baasuun namoota dheebotan eebuu baasuun waan hundumaa irratti nama gargaaruun osoo du'a nama oolsha ta'ee dhugaa dubbachuudhaa fi asfaawutu du'a oola ture. Wanti gaarii lafa kanarratti hojjetan osoo du'a namarraa qolata ta'e osoo du'arraa nama hambisa ta'e egaa isatu du'arraa hafa ture. Kanaafuu haa ta'uyyuu malee lafa kanarratti yoo gaarii ta'uus baate lafa kanarratti yoollee achi nu butuu baate immoo irra caalaatti lubbuun keenya iddootti bara baraan firdii qajeelaa jalattis ta'ee firdii hamaa jalatti yerootti jiraattu jira jechuudha. Kanaaf yoo egaa walumaa galatti waan jechuu barbaadu yoo jiraate jireenya keenya keessatti waan gaarii hojjechaa akka darbinu waaqayyoon nu haa gargaaru. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan daa'imman miira daa'imman samuuna kana keessa jiran akkuma kanallee namoonni wajjin hojjetan dhugaa yeroo dubbatanii even egaa isaan isa wajjin waan hojjetaniif isa wajjin waan jiraniif yookaan immoo sochii waliin socho'anii hojii waajjira tokko keessa hojjetanii oolmaa isaanii waliin turmaata isaanii beekaniif dubbatu. Nuyi immoo akka kootti jechuudhaan akka nama tokkootti hanuman ilaalurra jechuudha namicha kananii yookaan immoo asfaawun kananii gaarummaan isaas yookaan immoo wanti gaarii isaas kanatti mul'ate jechuudha. Egaa walumaa galatti maal jechuun barbaade wanti hundumtuu waan ta'uufis qaba haala hundumaa keessatti jireenya keenya keessatti waan hojjennu keessatti tarkaanfii keenya keessatti waan gaarii yoo hojjenne akkuma kanatti hanuma waaqayyo jaallates namni jaallata. Jireenya keenya keessatti dhugaa namoonni jaalala namaa siifaa kennu jedhanii gaafa nu eebbisan yeroo sanaaf salphaa namatti fakkaata. Jaalala xinnaaf guddaa keessumattuu abbootiin haadholiin keenya yeroo nu eebbisanii jaalala xinnaaf guddaa siifaa kennuu jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii kanaaf egaa jaalala xinnaaf guddaa argachuun salphaa miti. Waaqayyo hunduma namaa waan gaarii hojjennee lafa kanarra hanga jirrutti waan gaarii hojjennee akkuma kanallee egaa fuula namaattis fuula waaqayyoottis warra waan keerii qabu hojjetee fudhatama fuularra caalaatti inni fuula waaqayyoo hin caala. Kanaaf egaa asfaawu mashashaa nama jabaa nama cimaa dhugaa dubbachuuf taanaanii I don't know baay'ee dhugaan akka nama tokkootti jechuudhaani wantoota tokko hojiiwwan isaa yeroo argisiisanis ta'e duubni isaa asfaawu namoonni tokko yeroo kaameraatti as ba'an hanuma namni gaafa du'ellee imimmaan hin buusneetu kaameraa fuulduratti xaxxaragata jechuudha. Gin immoo namoonni yeroo dubbatan hiriyoonni isaa yeroo dubbatan warri waajjira tokko waliin hojjetan yeroo dubbatan asfaawu kaameraa fuuldurattis kaameraa dudduubattis garraamummaan isaa kaameraa dudduubatti immoo hin caala jedhu. Innaa kanaaf egaa akkuma jalqaba irratti kaase baay'inaan namoonni boo'an namoonni imimmaan isaanii harcaafatanii gammachuu isaanis gadda isaanis imimmaaniin kan ibsatan dhugaa dubbachuuf namoota garaan isaanii qulqulluu ta'e namoota yaada qajeelinaa qaban namoota yaada qulqulluu qaban namaafis jechuudha. Isaan akkasii immoo akkuma argitanidha lafa kanarratti hin turanii. Waaqayyo egaa waan nama jaallatu tarii ana akka kootti dhugaa amma namoota yaada qajeelaa qaban namoota garraamii ta'an maaliif dafanii du'u jedhee ofuma koof gaafadhe ofuma koof yeroon deebi'ii kennu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan lafa kanarra yoo turanii baay'ee miidhamuu laata. Kanaaf waaqayyo dafee fudhataa kan jedhee ofuma kooti immoo deebisa jechuudha.
artistoota ta'anii namoota dhuunfaadhumatti akkasumatti namoota baay'ee namoota gaarii yaada gaarii namaaf qaban baay'ee isaanii argineerra umurii gabaabaatti kan isaan dafanii lafa kanarraa sokkan jechuudha. Irra caalaatti namoota namaaf yaada gaariillee hin qabnedha dachee kanarratti kan turanii arginu jechuudha. Innaa gaasaan kun akka kootti ufumaaf gaafadhee ufumaaf yeroon deebi'ii kennu tarii waaqayyo isaan kana yoo lafa kanarra turan miidhama isaaniitu caalaaf waaqayyo dafee fudhataa jechisiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi. Innaa kanaaf egaa akkaataa kanatti daa'imman dhugaadhumatti waaqayyo ijoolleewwaniif jechuudha. Laphee jabaatu isaaniif haa kennu malee dhugaa baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen baay'een jechuudha. Akkaataa kanatti inni kaanillee gochicha hamma dhaga'u irrattis ijaanis argeetu jedhamee dubbatama. Gin ijoolleewwan sun dhugaa baay'ee tokko na gaddisiisan jechuudha. Nama gaarii tokko yookaan immoo nama waan gaarii hojjetu egaa lapheen ofii hin beeka. Akka kana isiniin jedha jireenya keenya keessatti waaqayyo yeroo hundumaa waan gaarii goonee akka darbinu nu haa gargaaru. Waan gaarii gochuunis egaa bara kana keessa ulfaataadha. Kanaaf egaa waaqayyo jaalala xinnaaf guddaa namaaf haa kennu. Yeroo maatiin akka kanatti nama eebbisan salphaa fakkaata. የሰው ፍቅር ይስጣችሁ ተብለን ስንመረቅ በጣም ቀላል ነገር ይመስለን ይሆናል። ግን ደግሞ ዋጋው ትልቅ እውነት ለመናገር ዋጋው በጣም ትልቅ እነዚህ መልካም ሰርቶ ባለፉ ሰዎች እያየን ነው። ቤተሰቦቻችን አዛውንቶች ሲመርቁን የሰው ፍቅር ይስጥሽ የሰው ፍቅር ይስጥ ተብለን ስንመረቅ በዛን ጊዜ ትንሽ ይመስለን ይሆናል። ግን ደግሞ የሆነ ታይም ላይ ይጠቅመናል ማለት ነው እውነት እና አሁን አስፋው እውነትም ለመናገር እንጃ እንደዚህ ትንሽንም ትልቁም እንዳለ እኮ ስለሱ በቃ ሁሉም ሰው እንትን እያለቀሰ በጣም እያዘነ እውነት በጣም የሚገርም በቃ በጣም መልካም ሰው ነው። እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኑርልን። እውነት በጣም ብዙ ሰዎች አዝኗልም ይገባዋል ደግሞ እውነት ምክንያቱም ትንሽ ትልቅ አይልም። ካለቀሰው ጋር ያልቅሳል ከተደሰተው ጋር ይደሰታል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም በብዙ ፈተና ውስጥም እንዳለፈም ሲናገር ነበር ከዚህም በፊት እና ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ብቻ ለልጁ እንጃ ልጁ አሁን 29 ዓመቴ ነው ግን ያለ አባቴ ኑሮ እንጃ አለ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ሰው ሲሞት ወይኔ ልጁ እንዴት ይሆናል ልጇ እንዴት ትሆናለች ምናምን ይባላል እንጂ የሞተ ሞቷል። ግን ያለው ያው እየተሰማው ምንም እየሆነ ብዙ ነገር ቢጎልበትም ያድጋል ይኖራል። ግን ያው የሞተ አለ አይደል እና እንደዛ አላችኋለሁ ውዶቼ። አብራችሁ ስለቆያችሁኝ አመሰግናለሁ። እና እኔ በጣም ገርሞኝ ዛሬ እንደው ይሄንን ይዤ ለመቅረብ ራሱ የወሰንኩበት ምክንያት እውነት ለመናገር በቃ አለ አይደል እነዛ ልጆች በጣም ገርሞኝ ነው ማለት በቃ ሁኔታቸው አነጋገራቸው እንዴት ሀዘናቸውን እንደገለጹ በጣም ነው ያዛዘኑኝ። ልቤን ነው የበሉት እውነት እና ህፃናቶች ልባቸው ምንም አይነት ክፋት የለባቸውም። ልባቸው ንጹህ ነውና እግዚአብሔር ህፃናቶችን ልብ አይቶ እሱንም በገነት ያኖርልን። ነፍሱ በሰላም ትረፍ። መልካም ሰው ጠንካራ ሰው ለብዙ ሰዎች ምሳሌ የሚሆን በአንድ ቀን 2 ሰው ናቶ ግን ዛሬም አልፎ ለብዙ ሰዎች ደስታ ምክንያት ሆኗል። ለብዙ ሰዎች መኖር ምክንያት ሆኗል ከእግዚአብሔር በታች ማለት ነው። ይሄንን አይቶ እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኖረው እና እንዲሁም ደግሞ ለስራ ባልደረቦቹ በጣም እያለቀሱ በጣም ተከፍቷል። ለነሱም በመላው ህዝብ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጥ እንላለን እና አመሰግናለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ሀገሪቷን እንዳለ በአለም ዙሪያ ያለውን ህዝብ ይጠብቅልን።
ሰላም በጠፋበት ቦታ እግዚአብሔር ሰላሙን ያብዛልን፣ አንድነት ያብዛልን፣ መስማማትን እግዚአብሔር ያብዛልን። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑልኝ።